kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan kun miidiyaa siinani qaama hir'achuu gabaabbachuu yookaan qallachuun akka hir'ina qaamaatti ilaalamu hedduun keenyas miidhama xiinsammuutiif yaadaatiin yeroo isaan miidhamanii fi hawaasa keessatti oolsaniif haamilee isaanii cabsan ni agarra. Garuu kanneen ammoo kanatti fayyadamuun madda galii taasisachuudhaan itti fayyadaman hedduutu jiru. Isinoo wantoota argameef haalota isin mijatu kamiin madda galii fi jireenya keessan jijjiiruuf itti fayyadamtu. Baga gara Siinaa Entertainmentitti nagaan dhuftan. Amma nama daa'ima fakkaatu kan abbaa qabeenyaa fi akka addunyaatti beekamtii qabu kan waliin hadaa'u. Akka addunyaatti intarneetii irratti baay'ee beekamtii kan qabuu fi daa'ima dhageettiif hordoftoota hedduu qabu kan ta'edha. Hordoftoota keenya gaaffii tokko singaa Abdullaan beekamtii fi dhageettii guddaa akka argatuuf sababa kan ta'e maali? A. Puutiin. B. Umriin isaa waggaa 18 ta'uu. C. Mucaa abbaa qabeenyaa biliyeenara ta'e ta'uu. Eeyyeen fuula isaa gaafa ilaaltan singoomsuu danda'a. Daa'ima xiqqaa Abdullaa jedhamu. Dandeettii bunyaas ni qaba. Eeyyeen bunyaa irrattis dorgomuun badhaasa garagaraa fi qarshii hedduu argateera. Miidiyaalee garagaraaf qophii garagaraa irratti gaafa hirmaatu kaffaltii olaanaa ta'e gaafachuudhaan beekama. Sarkasii garagaraa fi akkasumas balaliisa xiyyaaraa hojiiwwan gama aartiitiin jiran taatee gaggabaabaa ta'uudhaan beekamtii qaba.